Maqaan koo Geexee Makonnin kana irraa dhufee malkaa Adamaa naannoo Wanjisho. Tole maal taatee turte? Ani turamee Waaqayyo Waaqa raajii kana nu kennee jilbifadhee kanan galateeffadha. Sabni Waaqayyo immoo ejjetanii waaqratanii Waaqa haa galateeffata. Waaqa ergamaa kana nu kaasee Waaqa raajii kana nu kennee anan galateeffachuu barbaadeefi har'a namoonni as ejjetan kun hunduu gaazamni hamma fee nama fayyisu har'a Waaqayyo nama isaan nu kaasee warrate shawaa keessatti namni kanaan nu argamuun isaa har'a hospitaalli guddaan asitti ijaaramuun isaa Waaqayyo kalmaafan galateeffachuu barbaade har'a namoonni kun hunduu as jiran danda'anii tookan dhukkuba adda addaatirraa ganzaba ofiitiin bilisa obbaasanii mootu Waaqayyo nama kanaan nu kaasee bilisa nu godhee ani kan kootitti kanan deebu gimboota 23 dhufee guyyaa 23 aduun dhufuusaan ani raajii abjur argee tanan dhuga baatii dhufee eeggaasan raajiinis koottaadhaa warri fagoodhaa dhuftan eebba fuutanii galuu koo barbaaddanii eebban mana keessanitti galtanii koottatoo asitti ba'aa dibataanan isinii kadhadha poostaa fudhadhaa tun jaan yeroo san anis keetanan dhufee salfii qabnee akkas jedhan raajiin ani akkawanti keechan buki keechan irratti birrii abboomee jira jedhan wanna qabame gallakkifama ana keechan mana keechan eebbisee jira tulluu tamba'ee kadhadha kadhanni kun lafan bu'u dhuftanii warrattanii dhugaa baatan nun jaan akkuma san ani asitti raajiin dibataan naa kadhatee dibata saniin akkuma inni naa kadhatee kanan galee balbala koo bitaa mirgan dibe dibata san Gateechu. Iyyeen ani halkan na sodaachisaa galgala sa'aatii tokko taanan gadi ba'u. Calluma dee sodaachisa ture? Iyyeen yookaan gadi ba'u natirii jalatti nama lama qawwee natti qabuun argashuuti. Eebbatti na sodaadha gadi ba'u abbaa warraa kootiif dee akkanatti maamla na sodaadha nama kanaataan arge bakka akkanaatti tennaa inni asitti fakkeecha naan jaa. Bakka asitti fakkeecha sanis nan haara hoonni sitti fakkeecha naan jaa akkuma argisanitti maal hin argine jaa nan sodaadha. Galgala eroonni jirre gadi ba'ee horii elmachuun sodaadha eroonni hojii dhaqee qas jedhee tanan horii dhaabbisee dhamma gibi kenne sa'a 11tti elmadha horii. Iyyeen maalii amma maalni ta'uu namni tokko tasanatti dhufe naan jedhe lakki kontoraata nama fagoo fudhatu jira kanaa jedhee tanan gisee nu qopheechi naan jedhanii jaa. Ollaa keessi gaafataati maaliif guyyaan horii keelmatannaa kontoraata nama aannan fudhatu jira? Iyyeen ani tarabeetti sa'a 12 booda wanna hundaa sabasabee horiis galchee ijoolleedhaan hoona wanna kanatti raaffadhee horaate maatafootiin ijoollee manaatiin taa fuudhaan jaaru fi na sodaan isaan ittiin himu garuu. Ijoollee xiyyaatti hin himu deema toofidha akkuma sodaatinaan jaa akkuma kiyya isaanitti mul'atinaa eetan sodaatinaan tol dhaqaatoo kasala alatti raafannee fidaan jaa bishaan jarkaan ol galchaan jaa ofii kiitti dagadhee tolse. Bakka guyyaa raajinaa kana taasisanii qabee sodaan nafee jarattiin akkuma na barsiiste akka irrattis na doorsiste dhuftee suuraa kun na qabatanii ati gowwaa namicha kanarraa bilisa hin baatu hin baddu irraa naan jaan. Asitti abbaa manaa keerraa? Iyyeen maal ijoollee tootan jaaladha moo hangar malee ijoollee baay'een jaaladha haadha malee gatiin guddadhee ijoolleen too haadha malee akka guddatan barbaada. Maal ijoollee xiyyaa gatee too deemuun dasna jiru asii hurutaa deemi asii hurutaa naan jaa lafa biraan natti himan. Akkasuma sitti mul'ate sitti haasa'e? Natti mul'atan nama afur ta'anii dhufan dubartootuma ta'anii. Na sodaadhaan riiban argadhu sa'aatiin isaan natti dhufan ka'ee TV banee hoona sa'aatii ilaali sa'aatii 7tti dhufanii kudhanii as na biraan deeman. Hanan bakka gisee tokko jecha isaanii qabu deetanan Yesuus Kiristoosin dura mootii fagaadhaa honan jenni na biraa deemanii riiban argadhee bulu. Guyyaan as dhufe san raajiin dibataan naa kadhatanii guyyaa 5 bulanii dhufan. Lafa hadhooftu sammaattu si geessanaan jaan barri koosteen dibata dibeekati barri kootutu gatee barri koosteen ala ejjetanii lafa sammaattu dhaqisiin jaan lafa hadhooftu sannaan jaan ananatti mi'ooftu dhasinitti hadhooftu deemaan jaanii. Waaqayyoon galateeffadhaa. Deebi'anii akkuma du'aasitti taasisaanitti maal adii lafa haadhaa sanarrattee si jedhee taasisaanii jechuudha. Ani bakka ammaan booda na argatanii qabamu jedhee. Saniin booda shaarbii gurraacha uffatanii fuula zorfatanii ani bada geexee too gargar gallee wayyoo jedhan karaa isaas seenanii hin beeku karaa isaan baanis hin beeku jalattiin hin calaate
gimboota keessa kunoo har'a waaqayyo eebbifamu zuuraa hatrii kootu gibbiin koo kaaree 700 keessa deemee sana haxannaa harka zoora kan biroomaas sodaatu waaqayyo. Tole. Inni lammaffaa immoo raajini guyyaa dibataa sankaa ani akkaawuntii keechan irrattis birrii abboomee jedhan. Tole. Dubbiin dubbatameeti hafee hin amannu abbaa warraa kiyyas hin amannu yaada malee hin taatu jedha. Kaasaa wayitii jira karaa abbaa isaatiin. Tole. Karaa abbaa isaatiin dhufanii kaasa suni nuyi hawwii kaasaatis hin qabnu yaada ishiitii jedha. Inni hoggaa waamama kana birrii kaffan. Hammana kan micaa jaan abbaan dhufe anati inni itti rakkanne dhuftu isin biraa hin hafaa maqaan koota qabamedha. Itti dhimma qabu guyyaan anas dhufee ji'a lammaffaa hoggaa ta'uu bilbilanii fi kootu tikkeettii fudhadhu lafa fudhachuudhaaf jedhanii. Tole. Deemee tikkeettii fudhatee hin dhufee bara 2011 keessa tikkeettii fudhatee ji'a naasee idaarii guyyaa 5 akabaabii yaamaniit kaaree 200 kennaniif abbaa warraa kiyyaa naa galateeffadha jechuudha. Waaqayyo galateeffadhaa. Inni biraa gabiin lafa sanii dhufee wal tuffii ta'e laftii fi ganzabni wal madaalle kaaree sanii kan kennaniif 500 fi 80 kennanii fi waliin gallee ammas lafa kana ejjedhee gatiin bootaa kiyyaatis hin dabalamaa nan argadhaa aduu san ijaarsa manaatiif iddoo kana nan dhaabbadhaa. Tokkoffaa immoo zayituma kana asitti fudhadhee galee tanan dhukkuba tonsiliitiin qabame garmalee ji'aan natti deebi'aan nadhii ta'aa mana yaalaa dhaqee fayyuu as dhufee dibata kana fudhadhee tanan galee yeroon dibata kana gibbii kana seennu hadheessituu koo oofee balleesse biyyaadhanii faarfatan dallaa jala hoonan ga'u. Anumarraa haqabtuutu haadeemtu gooftaa na gargaari lafa kana hoonan ga'e nagaan kadhadhe. Nan dhufee ani gororri afaan keechaa na yaa'aa sooftiin bitamee oduu ta'e hin danda'amu abbaa warraa kiyya waajjira kennaa fi sooftii saaxinii keechaa fudhanii natti fidanii gororra akkatti na keechaa yookaan masaaxaba na jala godhee xaragee gataa tufuu hin danda'u liqimsuu hin danda'u hiddi koo na goggogee garmalee handur caalaa natti caalee as jalaan gurratti na waraanaa hin danda'u amma macarashaarra guyyaan as dhufee faarfachuu jammaranii faarsaa kana ittuma fufanii ani ermasan nahi kame arrabni koo na dubbachuu qabe waaqayyo maqaan isaa yaa eebbifamu naa galateeffadhaa jechuun barbaade. Asii galee yeroo guyyaa sadaffaadha bakka ciisu hana hin kaane qidaamee nagumaana gabaabaa sanbata guddaa walda'aa charchiidhaan dhaqee ofumaa isaatiin gurratti na waraanaa. Narukuba aku jeje aku nan godhu wanni turu fakkaatu ofumaa isaatiin dhoo'ee afaan koo keechaa ba'ee kanaaf naa galateeffadhaa jechuun barbaade.